Haalulaadha waliin agarree borimmoyyuu hooggantoota faannoo keessaa waliin ilaaluudhaaf teessan. Oboon waliigalteen inni mallatteessee dhimma Oromootiif Oromiyaa irratti. Kanaaf osuma ta'ee jedheeyyuu kan mootummaa kana sochoosuu danda'u yoo oboo ta'ee jedhe malee kan akka Jawaarii waan sichi mootummaa kana sochoosaa yookaan ofii isaatiif illee uummata Oromoo fayyada. Ka'umsi Jawaar beekamtiin Jawaar dandeettiin Jawaar Oromoo irratti walii hidha. Jawaar amma gara waraana bilisummaa Oromoo dhaqee walii galteen waliin haasa'ee jedhettanii hin abjatina. Mari'atee fedhii isaa baggalmaan gaata yoo ta'e hin danda'a yoo ta'e mari'achuu danda'a. Maaliif jennaan siyaasni fira dhaabbatas hin qabu, diina dhaabbatas hin qabu. Jawaar ammoo nama siyaasaati. Yoo yaarka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin adda qabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaa nu bargaan qabannee isiniif dhihannee jirra. Akkasuma wanti guyyaadhaa akka ajandaatitti qabannee isiniif dhihannee dhimma Jawaar Mohammad Waashingtan DC irratti marii gaggeesseen marii san irratti hooggantoota TPLF namoota akka Alulaa wajjin marii gaggeessee jira. Namoonni baay'een mariin sun sirrii miti jechuudhaan Jawaar Mohammad qeeqaa jiru. Maaliif qeequ kan jedhus odeeffannoo keenya har'aa keessa. Akkasuma namoonni gariin immoo mariin sun sirriidha jechuudhaan Jawaar garaa jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa yaada warra deeggarus yaada warra qeequs bilcheessinee qabannee isiniif dhihannee jirra. Gara odeeffannoo keenya guutuutti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Gara odeeffannoo keenya guutuutti isin dabarsina isinis saammatoo muraan faara turaan affeerraa keenya. Rakkoon dinagdee Itoophiyaa mudate furuuf yeroo fudhata jedhan Daarektarri Olaantuu Fandii Mallaqa Idil Addunyaa Kiristaalii Joorjiifaa. Daarektarri Olaantuun Fandii Mallaqa Idil Addunyaa Kiristaalii Joorjiifaa daawwannaa hojii guyyaa lamaatiif tibbana Itoophiyaa taasifteen sagantaa jijjiirama Itoophiyaan eegalte ulfaataadha yeroo kan fudhatudha haa ta'u malee bu'a qabeessadha jedhan. Daawwannaan kun kan taasifame haaromsa gibira biyyattiin dhiheenya kana kan raggaasisu rakkoo sirna gibiraa dhabamsiisuu fi gibira bilisaa irratti sirreeffama taasisuuf murteessuu hordofeeti. Fandiin Mallaqa Idil Addunyaa gabaasa ammajjii 29 bara 2025 baaseen meeshaaleen alaa galan irratti qarxii kaa'uun galii gibiraa guddisuu dabalate jijjiirama dinagdee biyya Itoophiyaa adeemsisaa jirtuu fi konkolaataa motoraa irratti gibira kaa'uu ibse. Haa ta'u malee gochaa Itoophiyaan galii gibiraa guddisuuf jijjiirama dinagdee guddaa adeemsisaa jirtuun maatilee galii gadi aanaa qaban irratti dhiibbaa qaba. Uummata irratti qaala'insa jireenyaa hammeessaa jira jedhanii jiru. Fandiin Mallaqa Idil Addunyaa walakkaa fi xumura bara 2025 keessatti qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti parsantaa 25 akka ga'u tilmaamee jira. Daarektarri Olaantuun Fandii Idil Addunyaa Kiristaaliin Joorjiifaa daawwannaa tibbana Itoophiyaa taasifteen ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi ministeera faayinaansii Ahmad Shidee fi pirezidaantii baankii biyyoolessaa Itoophiyaa Dr. Maammoo Meheratu wajjin mari'achuu gabaasaaleen bahan ni mul'isu. Baankiin biyyoolessaa ibsa miidiyaa hawaasaa irratti baaseen gargaarsi mallaqaa Fandiin Mallaqa Idil Addunyaa taasisaa jiru murteessaa ta'uu eeruun gahee biyyattiin qabdu parsantaa 85 kan walgituudha jedhe. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gargaarsa teeknikaa fi faayinaansii Fandiin Mallaqa Idil Addunyaa irratti fufiinsaan taasisaa jiruu fi tattaaffii Daarektara Olaantuu Fandii Idil Addunyaa Kiristaaliin Joorjiifaa taasiftu beekamtii kennaa jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa Tiwiitarii isaanii irratti maxxansanii jiru. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa nageenya waaressuuf aarsaa barbaachisu hunda ni kafallaa jedhan. Gama biraan immoo mootummaan nageenya waaraa mirkaneessuuf fedhii araaraa hin qabu jechuun hayyoonnii fi gartuleen siyaasaa garaagaraa cimsanii qeequ. Ilmaan nageenya akka hin buune gufuu guddaan mootummaadha jedhu. Nageenya buusuuf aarsaa barbaachisu kafallee fageenya barbaadamu hunda deemne madda wal waraansaa goggossina jedhan pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa caffeef dhiyeessan keessatti rakkoo nageenyaa keessaa fi alaan nu mudataa ture osoo hin jilbiifatin ciccinee balaa sirnaa fi biyya irratti aggaamame qolachuu danda'amee jira jechuudhaan ibsanii jiru. Uummannis gidiraa waraana keessatti argeen kan dararame waamicha nagaa taasisee jira jechuudhaan obbo Shimallis Abdiisaa ibsanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii uummataa guutumaan guututti fudhachuun qondaalota waraana bilisummaa Oromoo gaafii nagaa fudhatanii waliigaltee nagaa mallatteessuu boqonnaa haaraa saaquu danda'e jechuudhaan ibsan. Kana kan jedhan yaa'ii idilee 8ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 6ffaa cafee Oromiyaa kaleessa taa'ame oole irratti. Haa ta'u malee Oromiyaa keessatti nageenyi waaraan bu'uu dhabuun nageenyi barbaadama hanga yoonaatti hin argamne jechuudhaan ibsanii jiru. Qaamolee nageenya adda addaatiifis araarrii fi nageenya akka bu'uuf waamicha nagaa taasisanii jiru. Itti fufuudhaanis obbo Shimallis Abdiisaa humni
waraanni mootummaa bakkoota adda addaatti namoota nagaa dararuun ajjechaa saamichaa fi sarbamiinsa mirga namummaa raawwachuun akka hin dhaabbanne jedhan. Faallaa kanaatiin immoo ministeerri muummee Itoophiyaa torbaanuma tokko dura waggoota 6 asitti dararan mana hidhaatti nama tokko irratti hin raawwatamne jechuudhaan gama miidiyaa biyyattiitiin yoo dubbatan dhagahamee jira. Dubbiin kun namoota hedduu biratti dheekkamsa kan uume yoo ta'u dhuguma dararaan hafee kallattumaan ajjechaa raawwatamaa jira jechuudhaan gochaa waggaa 6 darban hammaata ta'uu ibsu. Yaa'ima caffee kana irratti afyaa'ii caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan diimokiraasii dagaagsuu fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuun dhimma xiyyeeffannoo ta'uu qabu jechuudhaan ibsanii jiru. Hundarra garuu nageenya dursaa argachuu qaba jechuudhaan itti dabaluudhaan dubbatu. Qeeqxonni garuu olaantummaan nageenyaa waaraa buusuuf kutannoo hin qabu jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa qeeqaa jiru. Waliigaltee araaraa waraana bilisummaa Oromoo waliin marsaa sadaffaa akka itti fufu mootummaan fedhii agarsiisuu waan didee addaan citee ture jedhu qeeqxonni. Inumaa waraanni Oromiyaa keessaa mariin akka hin xumuramne carraa akka hin arganne kan taasise harki guddaan mootummaa Itoophiyaati jedhu qeeqxonni. Mootummaan afaaniin nagaa lallabaa gochaan waraana adeemsaa jiraachuu gartuuleen siyaasaa garaagaraa ni dubbatu. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa wixinee labsii waajjiraaleen mootummaa mindaa hojjettoota isaanii irraa miseensummaa paartii siyaasaatiif kutu dhorkuu qopheessuu ibsee jira. Wixineen labsii boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhiheesse kana irratti dhimmoota haaraa paartileen siyaasaa ilaalchisuun hammaate keessaa tokko mindaa galii paartilee siyaasaa kan ilaallatudha. Marii dhiheenya kana Jawaar Mohaammed Waashingtan DC'tti miseensota TPLF wajjin geggeesse sirrii miti jechuudhaan namoonni hedduun qeeqaa jiru. Har'a alulaadha waliin agarree borimooyyuu hooggantoota faannoo keessaa waliin ilaaluudhaaf teessan. Kanaafuyyuu ani akka intala Oromoo tokkootitti ammallee taanaan wanti Jawaar Mohaammed itti jiru sirrii miti ilmaan Oromoo biratti jechuudha. Oromoo guutuu biratti. Waboo walii galtee mallatteessine wayyaanee yaadigii waliin. Oboon waliigalteen inni mallatteessee dhimma Oromootiif Oromiyaa irratti akka isaan Oromiyaa keessa hin seenne. Nuti Oromiyaa keessa ni jirra. Daangaa Oromiyaatti akka isaanitti as hin ceene irratti malee kan inni mallatteesse si waliinan falmadhee Oromiyaa bilisa baasa kan jedhu tokko mallattoo tokkollee waliin hin mallatteessine faana woboon jechuudha. Waliin falmannee Oromiyaa bilisa baafna yookiin immoo Itoophiyaa bilisa baafna jedhaniiti miti. Jawaar Mohaammed ammoo jarri kun fardaaf lafa. Jawaar Mohaammed dhimma Oromoo odoon taane dhimma Itoophiyaatiif kan inni falmachaa jiru. Sigalee Jawaar Mohaammed Abiyyi Ahmediin garaagarummaa hin qabu. Abiyyi Ahmedis diina faanaa ta'eeti Oromoo kan inni lafarraa fixaa jiru. Jawaar amma garaan gootti yoo dhufe akkuma Jawaar akkuma Abiyyi kana ol malee kana biyyi kanaa gadi miti dhumaatiin ilmaan Oromoodha jechuudha. Sarbamiinsi mirga dhala namaa jechuudha. Dhiibbaan daangaadha jechuudha. Isa kan kanaa olii indoo inumaa kan Abiyyiitii ol jedhee nama sodaatu keessaa nama tokkodha. Kanaafuyyuu ammallee taanaan ilmaan Oromoo biratti wanti inni itti jiru dogoggora guddaadha jedhee nama fudhatu keessaa nama tokkodha. Eebin Oromoo lafa jala deemee kitaaba irraa bitee harka saatumee isa timatu kuni itti dhaga'amuu dhabeetii miti. Hoogganaa keenya ilma Oromooti hin saalfachiifnu jedhaniiti isa jala fiigu malee gaafa inni immoo diinatti galee TPLF waliin tokko ta'ee gaafa inni nutti as dhufe hunduma keenyatu itti garagalee fuuldura dhaabbata. Jawaar Mohaammed warra TPLF waliin akkanatti dhaabbachuun isaa dogoggora jetteeti ni balaaleffatta. Maaliif warri bilchiginnaatis akkasumatti dhaabbachaa ture. Maaliif balaaleffatta yoo TPLF waliin dhaabbate Jawaar Mohaammed? Jawaar Mohaammed TPLF akka isiin ilmaan Oromoo lafarraa fixaa turte argaa ture, beekaa ture, nu barsiisaa ture. Akka jirri kun diina ilmaan Oromoo taate nutti himaa ture. Bilchiginnaanii TPLF waliin faannoo waliin dhaabbachaa hin jirtu jechuu dandeessan. Bilchiginnaan biyya ofirraa qabdi, mirga qabdi dhaabbachuudhaaf. Jawaar Mohaammed garuu kana dura an akka intala Oromoo tokkootitti gonkumaa Jawaar Mohaammed isaan waliin dhaabbachuu hin qabu. Yoom hooggantoota waraana bilisummaa Oromooti waliin walii gale, yoom marroo waliin mari'ate gadi taa'e, yoom hayyoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo tumsaa jiran waliin mari'ate Jawaar Mohaammed. Kan saatu kan biyya saatu odoo Oromoo faana waliin galini akkamitti diina faana walii galuu danda'a inni? Dursee koo asii Oromoodhaan walii galuu qaba. Erga Oromoodhaan walii galee gara biraatitti ce'uu qaba. Dantaa Oromoo hin tuqsiisu Abiyyi Ahmedis ilma Oromooti odoo jennuuti miti kunoo kanarraa ilmaan Oromoo odoo lubbuudhaan jiranuu gogaarraa baay'isiisaa jiran. Jawaar kuni bakka hin taane irra dhaabata yeroo hedduu
karaa inni deemullee garuma ofii fedhe qofarraa akkuma nama callisee karaan harkaa babbadee jechuudha. Jawaar kana booda dubbiin isaa gara hin fakkaanne irra deemaara jechuudha. Kanaaf osuma ta'ee jedheeyyuu kan mootummaa kana sochoosuu danda'u yoo woboo ta'ee jedhe malee kan akka Jawaarii waan sichi mootummaa kana sochoosaa yookaan ofii isaatiif illee uummata Oromoo fayyada jedhee kan uummanni isa duukaa fiigu kuni hirriibarra jiran natti fakkaata jedhumti amma Jawaariin deeggaran kuni. Yoo Aluulaa ta'e bara Aluulaan jara TPLF iyyuu mormaa jira. Hooggantoota TPLF tokkummaan qabanuu isaanuu garee biraa keessa jiranii amma ani kan na dhibuu jiru Jawaarutu Oromoon qabatiin bakka tokkollee deemuu danda'u. Ka'umsi Jawaar beekamtiin Jawaar dandeettiin Jawaar Oromoo irratti walii hidhaadha. Jawaar amma gara waraana bilisummaa Oromoo dhaqee walii galteen waliin haasa'ee jedhettanii hin abjatina. Gaafa waa'een isin hima Oromoo gaafa qabsoon qeerroo deemaa ture sana Jawaar akka ammaa kana paaltokkee kaanii walumaan turre itti barreessaa turre. Qabsoon kun xumuramaa jira. Adda bilisummaa Oromoo kana jabaatu alaaffatu waa isaa balleessu dhaaba ati miidiyaadha OMN malee waa harkaan qabdu akka Oppidiyoon hojjetti nu beekna. Oppidiyoon si gargaaraa jiran garuu Oppidiyoon nama namu mee hooggantoota gaafa inni Oromoo liidarshiippii sana qopheessu adda bilisummaa Oromoo kana hin dhiibini. Akka jirutti nama qabatee jira laa wanni beekamuu qabu qabsoon kun xumuramuu deema jabaatu alaaffatu atis bu'aan adda bilisummaa Oromooti yoo Oromoo ceesisuu Oromoodhaaf gabrummaan gadadoon kun xumura argatu jette adda bilisummaa Oromoo kana alatti hin deebinii isaanii waliin mari'adhuuti Oppidiyoo namanii jennaan isaanuu nama meeqa jaarmiyaa meeqa isaan kamiin mari'adhaa nutti qoosaa ture isaan ofii faffaca'anii jennaan uummata walitti qabee qabsaa'u jira waan an jedhe qofatu tahaa ana malee waa takka hin jiru. Jedheeti deemaa ture akka inni itti yaadaa ture addi bilisummaa Oromoo dhaaba jabaa sirna qabu naaf hin eeyyamamuu booda Oppidiyoodhuma kana lallaabtuudha akka bareetiin booda isii maangoorra kaa'ee booda harkaa fuudhuu hin danda'a waan jedhu tilmaamu akkanaatiin deemee nu kasaare jechuudha. Amma Jawaarii addeebi'ee Oromoo waliin gattaa'ee akka waraana bilisummaa Oromoo kanaaf waliin dhimma Oromoo irratti waliin dubbatettanii ilmu nabjatina. An Jawaarii akka gaariitti beeka tariitti wannummaa inni amma nin baraaraa jedhee kee kunuyyuu sodaa isaaniiti jechuun barbaada. Namuu miidiyaa harkaa qaba waan ta'eef hordofaa ture ilaalaa ture Aluulaa Abbaa Nagaa wajjin mari'ataa ture. Aluulaa Abbaa Nagaa jechuun bakka bu'aa daasporaa warra Tigraay kan biyya alaati yeroo dheeraadhaaf qabsoo gaggeessaa ture illee nama jabamaa warra Tigraayitti illee inni dandeettis qaba wal cabsuun gaarii miti dhugaa walii kaa'uun namooma kan keetii fi kanaaf waliin mari'achuu isaa sirrii miti. Waan jedhu irraa dubbataa tanatti fakkaate an akka kootti yaada koo kaayaa sirriidha jedhee amanan waliin mari'atu. Abbaa fedhe wajjin abbaan fedhe abbaa fedhe waliin mari'atee fedhii isaa baggalmaan gaata yoo ta'e hin danda'a yoo ta'e mari'achuu danda'a. Maaliif jennaan siyaasni fira dhaabbatas hin qabu diina dhaabbatas hin qabu Jawaar ammoo nama siyaasaati. Namni siyaasaa nama na fayyada qaama kana waliin qabsaa'ee yookaan naan hojjedhee akeeka kiyyaa fi kaayyoo kiyya galmaan gaadha jedhee namni yoo amanee jedhe siyaasa waliin gaggeeffachuu danda'a. Galmaan gaachuu fi galmaan gaachuu dhiisuun ammoo dandeettii isaa fi isa gaafata. Kanaaf sirrii jiraa jedhe. Qabumarraayyuu akkaataa gaafa wayyaaneen biyya kan dhuftee itti qabatte beekuu qabaan achirraa yookaan akka kootti jechuudha. Wayyaaneen gaafa bosona seente dargaggoota Tigraay jettee seente. Achi booda ammoo Shaabiyaa ofitti dabaltee achi booda ammoo waraana bilisummaa Oromoo ofitti qabte. Beektaa walitti dabalamanii dargii kuffisan. Gaafa dargii kuffisanii biyya qabatanii booda maal goona jedhanii wal gaafii waliin dhiyeessan. Atis biyya kan keetiif qabsoofte Oromiyaa kan kee dhuunfattaa jedhaniin hoogganaa yeroo sanii leencoo lataati. Seenaa wayiitu walitti himaan jiru waan dhiyoo kana ta'ame jechuudha. Kanarraa Tigraay illee Mallasii kakaanillee ammoo Isaayyaas Afwerqiiti. Eega injifannee biyya qabannee booda maal goona jedhanii walii galtee godhanii atis Oromiyaa barbaaddu bulfadhaa anis Shaabiyaa barbaaddu bulfadhaa anis ammoo Tigraay qabsaa'ee Tigraayin bulfadha jedhee walii galtee akkasiitiin deeman. Eega deemanii booda ni lolanii lola saniinuu hin dandeenye Ameerikaanis harka galfattee kaatee Mangistuu Hayilemaariyaam hawaasa bilaate bishaan booraa bilaate dhufee achumaan baqatee Zimbabwee seeni. TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo Shaabiyaan illee aangoo qabattee fudhatte. Erga fudhattee booda ammoo TPLF waraana isii qalbii qabdu waan ta'eef waraana isii bosonatti hambiftee hamma ta'e qabattee galte. Erga hamma ta'e qabattee galte booda maal goona jedhanii waliin mari'atan. Maal goona jedhanii waliin eega mari'atanii booda nuti kan qabsoomnee fi uummata Tigraay bilisa baasuuf qabsoomne haa ta'uuti ammoo uummanni Tigraay miidhameera, beela'eera, humnaa ol dhumeera.
daaraa fi dhagaa kanarratti bilisa baafnee waan fayyannu waan hin qabnee fi sabaaf sablammii biyya kanaa hunda saamnee erga hamma danda'amne of ijaarree fi waan barbaadannu dhuunfannee booda Tigraay guddittii dhuunfannee yoo haalli nutti ammaatti cennee keessaa bahuu qabna waan jedhu murteeffatanii qalbii ofii jijjiiraaftanii gara Itoophiyaa bulchinaatti deeman. Akkasiin bulchaa turanii akkasiin yeroo itti dhufee jennaan ammas Tigraay guddittii uumachuudhaaf ofirraa galaniiranii jechuudha. Kana waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti murteen jechuu barbaade qaama faallaa ta'e kamii ofitti makee siyaasa keessatti qabsa'uu wooma jira. Achi keessaa dandeettii kan kee cabsee si gaafatee hiree kan kee akka si harkaan baane gochuun dandeettii dhuunfaa kan keetii fi cimina saba kan kee kasii faana jiruuti. Kanaaf yeroon kun wal adda ta'uu danda'a. Maal akka yaadee fi maal akka gochuu barbaade isatu beeka. Kanas ta'ee sanii na barbaachisa yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoo illee warra Tigraay waliin mari'atee sirna kanan kuffisa jedhee itti deemuu danda'a. Warra Amaaraa faannoo Amaaraa waliin illee mari'achuu danda'a. Ammoo cimina kan kee si barbaachisa. Walumaa galatti qaama faallaa kan keeti abbaa feete diina kiyyaa kira waan ta'eef jechuudha. Abbaa feete ofiin makattee bukkee kaasuu dandeetta. Nutis Jawaar maaf kana godhee maaf sanii walii galee maaf kana walii galee maaf sanii waliin mari'atee osoo hin taane warri waan itti amane harkaa qabu yoo waan deeggartu qabaatte jechuudha. Waan deeggartu san cabsitee qabattee akkamiin keessaa cabsinee injifannee baanaa malee teennee tuumaan cadhifnee Jawaariin arrabsuuf qeequu qofa irratti yoo xiyyeeffanne waan harkaa qabnu balleeffanna waan jedhu yaada qabaani. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhe sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti yaada keessan gara koomantiitiin nuuf kenna. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.